kun isin barbaadeffachuu deema. Innis maali yoo jenne waa'uma Oromiyaa fi Oromoo fi Oromiyaa kana yoo laallee jenne biyyoonni ormaa kunoo gamoowwan adda addaa gamoo babbareedaa waan akkasii kana faa biyya keessatti biyya bilisummaa qabdu waan akkasii kana faa ijaarratanii ni jedhu. Kan keenya immoo laallee yoo jenne kan mana citaa ijaarratee yoo dhaqanii irratti gubu isaan kunoo warri akkanatti gamoo babbareedaa kana ijaaran kun walitti hinaafne keenya walitti hinaafa maaliif akka ta'e hin beeku ani carraan nuti qabnullee maal akka ta'e hin beeku nuti sila carraadhuma keenyatu kana moo sila maali nuti maaliif waan akkanaa kana akkuma biyya ormaa biyya guddatte kana keenyallee maaliif akkas nuuf hin taane tarii maali carraadha moo maali inni laata jedhee ana baay'ee natti dhaga'ama. Isinitti immoo waan isin jettan isintu beeka. Kanaafi mee hundumti keessanuu yaa Oromoo bakka jirtanitti tokko ta'a wal qixxaadhaa. Hatta keenya iyyuu jechuudha gamoo babbareedaa ijaaruun na hafu hatta laayikii fi namuma yuutuubii banate tokko iyyuu gamoo akkanaa kana ijaaruu dhiisi. Namuma yuutuubii dhuma banate tokko iyyuu laayikii godhuufin jechuudha akka waan maallaqa kiisii ofii keessaa baasuu itti fakkaata nama keenyatti jechuudha. Garuu maaliif akkas ta'a? Nutis maaliif akkuma biyya ormaa kana hin taane? Odoo tokko ta'ee afaan tokko jechuu baatee jechuudha dhaabataan tokko ta'ee wal qabatee akkasitti osoo bilisummaa goonfatee baay'ee bareedadha akka yaada kiyyaatitti jechuudha. Nuti ammas immoo hagoomititti akkanumatti jiraanna. Hagoomititti ilmi Oromoo akkanumatti bakka jirutti kun mana hidhaa keessatti kun immoo qabanii bira dhaabatanii qoraan itti naqaa akka yaani akka nama qoraan qabbanti wayitti jiru namni qoraan bobeeffatutti ilma namaa kana bobeessaa jiran kana argaatuma jirra. Yoo wanti goonu hin jiru maal goona rabbiin immoo hin argaa. Nutis argaatuma jirra silaa waan goonu humna hin qabnu rabbiin immoo ka hin beeku waan irraa akkas godhu kana akira isaanii ani hin beeku akka isaan ta'anii. Kanaaf please yaa Oromoo wal bira dhaabadhaa wal gargaaraa walirratti hin laalina. Rabbiin immoo kan mana hidhaa keessa jirullee nuuf haa baasu. Rabbiin biyya keenya akkuma biyya namaa kanatti nuuf haa bilisoomsu. Bilisummaa yoo margina laata kunoo abbootiin keenya bilisummaa jedhan nama namata ilmi namaa aga ammaa wayitti bahin argina maal akka ta'e hin beeku yoomi laata ana yoomi bakka gaafiin ati ta'e isin immoo waan jettan hin beeku ana hedduu gaafiin ati ta'e yeroo baay'ee jechuudha bilisummaan hoomi kan jedhuuf jechuudha. Kanaaf rabbiin waa hundumaan waa laafisa. Rabbiin nu haa bilisoomsu biyya keenyallee biyya ormaa kanatti bilisoomsee nama gamoo babbareedaa biyya ormaa kanatti waan hedduu waan bareedaa kan ijaarratu nuuf haa taasisu akkanumatti bilisoomnee biyya namaa keessatti deemanii bitamanii jechuudha. Kanaaf biyya ofii keessatti kan nagaadhaan biyya ofii keessatti guddina agarsiisan kan immoo gamoo babbareedaa kan ijaarame haa taasisu rabbiin isin jedha. Terima kasih.
haga ammaa kan qaqqabne kumaa sadii jedhamu tokko rakkoon tokko hin jiru isiniin jedha. Har'aa sumarratti hin dhaabaa. Yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina. Yaa nagaa ta'aa isiniin jedha. Nagaa keessanaaf jiraadha. Inni isiniin jedha. Galatooma.